Mucaan kun jechuudha yeroo kanatti micayoo tanaa wajjii waa isaan jidduu dabranii turan. Amma tana wajjin isa haasanu waa dirqiidhaan gudeedu hin beekusan. Amma micayoon garaan irratti argame jan garaa gisee irratti argame garaa gisee irratti garta akkana garaa hin qabaa jetteen. Garaa hin qabaa jennaaniin ifirraa baasii jeen hin baasuu jetteen ilmootii. Egaa obboloota koo waan kanarraa ijoollee hedduun hin barattu jedheetiin yaada. Egaa akkuma beekan sirriitti of eeggannoo godhaa. Keessattuyyuu ijoolleen shamarranii. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaal YouTube askalatti jalatti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyoon haa baay'atu jecha. Egaa har'a immoo waan ajaa'ibaatii dhugaa dubbachuu fi waaqni kan akkanaatis nama baasu hedduu takka baay'ee waan nama gaddisiisudha. Seenaan mucattii tanaa dheeraadha. Yaa ijoolleen keenya gaggabaabsanii waan himanii fi wantoonni akkanaa yeroo baay'ee biyya san keessatti kan mul'atudha jechuudha. Egaa akkuma beekamu micayyoon tunis immoo tarii beektanii waan kun badaa waan ta'eef hin hubattu yookiin immoo irraa barattu kan jedhu tokkodha. Jammal nuti kaayyoo isaan faan beektanii namoonni akkasii dhugaa dubbachuuf Filipiinoonni tuni aada isaan beekuun akka horiitti dhugaa dubbachuuf wanti isaanii beektanii horii jechuun hin danda'amu garuu namni isaanii gurguddaadha. Namni isaanii nama waggaa 40 waggaa 50 baqa kan ta'anidha kan biyya Arabaa hojjetan baay'inaan. So kanaafiyyuu Filipiiniin tuni akkam taatee akkuma dhageessanii ijoolleen keenyas immoo osuma akkana ashqaabbatanuu maal jedhanuu beektanii ijoollee meeqan beekanuyyuu jechuudha. Gin waan akkanaatirraa of eeggachuun barbaachisaadha. Gin beeksanii in ulfaata waan akkanaa kun nama baasu malee dhugaa dubbachuu fi tarii beektanii ani amma akkuma ishiitti wajjiniin hojjechaa turne Filipiinii tana wajjiniin yeroo wajjin hojjennu kana obboleecha isheen immoo mana abbaa ani bira hojjedhu bira jirti jechuudhaaniiti. Isheen ani mana intalaa hojjedha isheen immoo mana abbaa hojjetti jechuudha. Mana abbaa ishee sanii haadha manaa hin qabu jaarsichi ijoollee dhiiraa 3 qaba. Dubartoota illee akkasuma 3 bakka tokko galu jechuudha. Maal gooti yeroo baay'ee dhugaa bakkuma deemanitti waan akkanaa kun amaluma isaaniiti. Akkuma beekamu mucattiin amma ajjeefamte jedhamtuni mucaa waggaa 18 osuma beektanii wajjiniin ashqaabbattu akkuma mucattii tanaa amma argitanii kana akka mana keessatti waluma jajjaalatanii yeroo wal jaalatan kana kan ta'ee achi booddee garaatti hafee saan booddee mucichi suni garaatti naafi jettee gaafa isatti himtu inni maatiin kiyyoo na dhaga'ee nan dhiisanii ofirraa baaseen nan diddee yeroo dukan ammoo mucichi sun waan godhu wallaallan fuudhee baasee caakkaa giichi achitti ajjeesee gaaziitti rafarrafee ishii gubee jedhan. Dhugaa dubbachuuf hedduu nama gaddisiisa. Kana yoo dhageessan ijoolleen keenya waan akkanaa kana isaan irraa hin baratina isaan irraa hin ilaalina. Dhugaa dubbachuuf kanaafiyyuu maaltu jira seetanii isaan amma kan mana abbaa neetiyaan bira hojjedhu san jirtu suni nama guddoo wayiiti beektanii biyya irree daa'ima guddaa kan qabdu. Mucaan nama waggaa 18 daa'im mucaan isaanii jechuudha obboleessi madamitii jechuudha. Mucaa san achitti isheen yeroo jaallattu baqa mucaa san dhugaa dubbachuu fi inni barumsa irra jira namoonni itti beekanii beektanii dhugaa dubbachuu waanan isaan ani waan kun waanan dhugaatti fudhadheef ijoolleen namoonni isaanii namoonni akkanaa kun namoonni Filipiinoonni tun tokko waan taateef amala akkanaa qabu. Kanaaf mucaa san baqa jaallattee mucaa birriirraan fixxee yaa win barata yeroo sanitti dhugaa dubbachuu fi baqa namoota hedduu qabu.
obboleewwan ishii baay'eedha warroonni gurguddaan ishee akkani beektanii garuu jaartii dhugaa dubbachuuf gana akka oodhaa kan taatuuf deebitee daa'ima amma oodha wajjin ishee midha dhugaa ana yeroo kanatti beekaa birrii mucaan eecha goote jedhanii aan jaarsaa san qarshii jaarsaa san jalaa fixee kamitti fuutee balleessite jedhan guyyaa guyyaan beekaa wallu beeksanii ijoolleen gaafa jumaa gaafa dhufan idaanni ishii amma beekaa ijoolleen isaa wajjin obboleewwan xixiqqaan himanii jechuudha warra gurguddaatti yeroo kanatti beekaa balaan bu'ee ishee giddiidhaan ofirraa gaggeessanii Filippinitti waan akkanaati jira anillee waan an argeedha siniin jechuu barbaadetan isaanii naman beektan daa'ima xiqqoo wajjin ganaa gad deebi'anii afaan banu jechuudha gin keenya immoo ijoolleen waan akkanaa kana isaan irraa waan nuusaa akkanaa kana irraan baratina dhugaa dubbachuuf hin jiru beektee namoonni tokko ijoolleen keenya iyyuu naa kana siniin jedha waan gaarii baratu malee waan badaa kanarree hin baratanii kanaaf iyyuu namoota meeqa ijoollumti keenya jechuun waan an akkana ta'ee dhugaa dubbachuuf ani hin beekne yeroo jalqabaa biyya kana dhufu biyya Dubaay kana dhufu so namoota ijoollee sadiidha beektanii akkam biyyoo dhufeen ijoolleen tunii in dhukkubsatu natti fakkaate dhibee wayii qabi natti fakkaate beektanii bakka ijoolleen tuniin cicciisu kobaatti ba'anii tooyi bakka kanatti hin boo maal ta'an jedhanii guyyaa lama waan akkasii achi bulee maal ta'anii jedhee gaafan gaafadhu waan akkanaatti garaatti baatu achi dhaqanii dhugaa hedduu takkan narfadhee biyya kamitan dhufe ani dura Saawudiin ture gaafa Dubaay kana dhufu jechuudha dhugaa dubbachuuf ana baay'ee tokko rifadhee maaltu jira biyya kana jedhee bakka ijoolleen akkana jiru wanta gin isaanii ijoollee isaaniitis ta'ee dhiirota isaaniitis ta'ee gaafa ati nyaarratti guurte oo fedhii keetiin ta'een alatti malee dirqamaan wanti eenyu jiru tokko hin jiru jechuudha kanaaf biyya ormaa keessatti waan akkana kan yaaddu sammuu kee keessa iyyuu akkamitti siif naanna'e jedheetan hedduu takka dhugaa dubbachuuf namoonni akkanaa kuni warrootuma biyyatti waan akkanaa bareedhatu as dhufee maqaa nama xureessa malee namni kaayyoo qabu namni kaayyoof karoora qabu muul abadan dhugaa dubbachuuf odoo muudannoo iyyuu ta'e muudannumaayyuu okay dirqisiisaa dhuyyuu osoo ta'e waan akkanaa kuni seeran hin gaafatama seeran hin gaafachuu dandeessa jechuudha gara seeran dhufte waan ta'eef paaspoortii harkaa qabde waan ta'eef daa'ima miti warroomtuma gurguddaadha jechuudha nama fakkeenyaaf paaspoortiin qaba gaafa nachi asuufu waan tokko narra geenya seeran akkan gaafadhuuf seeran dhufe waan ta'eef badeelan jiru harka duwwaa hin jiru seeratti gara seeratiin gaafachuun qaba jechuudha kanaaf wanti nama bakka akkas eenyu jedhu tokko hin jiru kanaaf iyyuu waan akkana kana of eeggannoo godhaa ani maqaa namaatillee balleessanii bakka beektanii shamarran biyya arabaa akkana taate mee dhugaa dubbachuuf waan bakka gurri namaa dhaginni gurra namaa sitti hin tolle kana gaafa dhageessu biyya kana keessatti bakka sheemidha amma Filippinii san dhugaa dubbachuuf ani ishumatu balleechuma ishiitii gana daa'ima amma oda wajjin gad deebitee wajjin afaan bantee uyyuma ishiitti argatte namni ishii dhaazanii takka illee hin jiru jechuudha gana gad deebitee gana daa'ima wajjin ilmoo ishii wajjin innaa kana yaa obboloota koo biyya ormaa keessatti muul mee ijoollee dhugaa dubbachuuf namoota hedduun isaanii biyya kana keessatti alanii ba'u gaafa ba'an san kan abbaa manaatis qabu kan haadha manaatis qabu okay keenyarra yaa ta'u namuma keenya wajjiniini kin ta'us immoo beektanii maqaa laallachuudha nama akkamii akka taate maqaa maatii ofiitillee gadi asitti gedeen jedhanii bakka sheemiin beekanii jechuudha osuma daa'ima biyya daa'ima gurguddaa kana qabanuu gana asirratti ba'anii gara miidiyaa kana gara TikTok kanarraa isa biyya dagatanii akkamitti bakka dhugaa dubbachuuf ani namoota baay'een taazabee jechuudha miidiyaa kanarratti gara TikTok keessattuu gara TikTok kana bakka
jaartumti tun dhuftee asitti ka mikiyaacii wala filitarii kana godhattee gaafa kana baatu daa'ima xiqqishoo of gooti jechuudha. Achi garuu daa'ima gurguddaa kan amma kana deebitee daa'ima wajjin haasoftee isaan booda maqaan ishii kun gadi garagarchaa bismaan baay'ee tokko waan nama suruu dhugaa dubbachuuf namni dubartoonni an dhugaa dubbachuuf dubartoonni beektanii anuma qof eenyu jettee anuma of taateetuma jiraattu gaariidha. Itti irratti waate ammaani dhugaa dubbachuufi beektanii gaafa miidiyaa irratti baatu of dhoksuu yookiin immoo akka nama daa'ima hin qabne tokko yookiin immoo akka abbaa manaa hin qabne tokkotti baatee baqa ani bakka isaanii tan qaanaa dhugaa dubbachuuf bakka isaanii baqa dhaggeeffachuu maayyuu baay'ee tokko sheeminatti ta'e baqa dubartii taate gaafa isaan booda kan biyya joosaa hin dhiisti kanuma jana jirtu jireenya ishee itti fufti jechuudha. Booddeetti daarin ishee hin diigama. Akkasitti ammaan jireenya akkanatti kan jiraachaa jirtu jechuudha dubartoonni. Keessattuu biyya Dubaay kana keessatti dubartoonni baay'ee rakkoodha. Kan akkanaatis dhugaa dubbachuu fi namoota akkanaa wajjin nama jedhanii ni lakkaawwamuun yookiin immoo dubartoota jedhanii lakkaawwamuun baay'ee tokko hin ulfaata dhugaa dubbachuuf. Gin waan akkana kun gaarii miti yaa ta'u malee maqaa ofiitis eeganii takka hin jirtu dubartiin baqqaa beektanii kaayyoo ofiitiif gadi jetteetu ishumatu baqqaa beektanii dhugaa dubbachuuf ishumatuyyuu maqaa guddaa qabaa jechuudha. Kanaafi dubartiin akka dubartummaa isheetti osoo gadi jettee bultee baqa wanta ani gina waan namoota akkasii kana dhaggeeffachuullee hin jaaladhu. Namoota akkana beektanii akkuma tasaallee oonan dhagee baqa dhugaa dubbachuuf sheemina qabaa jechuudha. Dubartiin akkamitti sagalee ulfofatee baqa wanta dhiifri saalfatu tokko gaafa dubbattu bixaan dhugaa dubbachuuf sheemina. Ani beeku gin amaluma beektanii amaluma biyyaa tarree ta'uu danda'a yookiin immoo ani beekamu gin dhugaa dubbachuuf amma dubartiin takka sagalee ol fudhattee yookiin immoo waan hin taane tokko yoo dubbatte sheemidha jechuudha. Kanaaf ana akkasiniin jedha waan hundaaf iyyuu waaqayyo lubbuu nuuf haa kennu hunduma keenyaaf iyyuu ana akkasii biyya ba'uuni waan hin taane dalaguuf miti of jijjiiruu fi jireenya biyya keessaa sanii fooyyeffachuuf malee waan hin taane yookiin immoo jana yookiin immoo abbaa warraa barbaachaaf biyyaan baanii gadi jedhee namummaa gadi jedhee bulee namummaa gadi jedhee too dalagatee santu caalee argama. Siniin jedha namoonni irra ba'ee akka barbaadin ta'a amman jiraadha jireenya amma mitan jiraadha jedhee taasisee akka barbaade ta'e inni booda gadi deebi'ee beektanis mataadhaan gadi deebi'ee booda aamboo sun isa jechuudha. Namoota akkanaati garuu immoo namni kaayyoo ofii obsaa ta'ee manuma madaamii dalagatee namootuma akkasiitu caalee argamaa jechuudha yeroo ammaa kanatti. Namoonni ala jedhan kuni booda mataadhaan gadi galabatamanii bu'u jedhanii galee namoota akkasii baay'een arganis. Innaa akkasii egaa oduu isinitti hin dheeressu har'aaf nugaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jechuu jaalladha. Warreen yuutuubii kanaaf haaraa taatan immoo laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Baay'ee.